Indana mangafatan jira. Lakkee mi lubbiyyaati waa dhoksitama. Lakkee maaltu fidanii horii xayyan beekan. Lakkee mi lubbiyyaati illee barattee waan nama jiraatu. Sabana nama keessa jiraachuu jiru kana keessatti waan hin eegalu nyaadde waan beekan. Eeda maaliin nyaaddes dubara bibee dhugattuus. Ati illee dhoksuu jammartee waan san himi rakkoon qabu. Laa sanii miti ani wallahi hin beeku ani. Kana si amana harruma si shakki macarrashaa. Ara deemaa na shakkitaa waan akkanaa wakka birteen beektaati. Kitaaba jarra karaati qaleetii fannisee jedhu beektaati okay. Kitaaba jarra karaati. Qaleetiin digriimaatti fudhatee akkana fannisee fannoo faayidu fayyidaa Itoophiyaatti. Kanaafuu kenna himi kalu. Ida maaliin nyaadde dhugaa. Umrii kee ilaalaa soddomii torbaa jedhan asirratti. 47. Lubbiyee dhaa deemteerta. Waa maashaallah jee. Maashaallah. Wallaahi deemtee jirta umrii soddomii torbaa gamtu siya beree maamma. Amma walii qabrii miskoon naa goote mutiin. Qabrii miskoon naa gooteetti. Deebisuu fi hafema. Wallahi nan kolfa qabrii miskooliin. Atillee dhaan dhoksitaa waan akkasiisan. Angara bar sirra dhaabadha. Qabrii miskoolaa goote. Yesuma. Jaalala koo yaa hiriyaa. Maali? Maal agarti? Kanaaf. Maal argamaati waan na agarsiistu jira maati. Kaaka goota malee. Kanaaf. Yoo kaaka ganama gargara na agarsiiste malee waan na agarsiistu waan bira. Maato yaa harmee yaa kallacha jiru. Malee baariin jirtu miidhaa kana gochuu danda'u. Lubbuyee. Bakka gaaramee deemee rafaa galgalaa irra fuudhedha. Raftu. Raftu. Maa fuula kee irraa dubartii argaa jira wanni rafneef maa. Laa kana jecha kamiin taatu? Deen si gammachiisu gammachuu feeta. Umrii si gaafadhe soobde umrii na himuu didde waan baay'ee takka irra sirrii akka hin jirre si arge. Kana oofa arra kana oofte gaa. Kana oofte. Maarree maal balleessi? Ani amma dhugaa dubbachuuf akka nama takkaatitti jirootii yaan jiraadha hin sobu dhugaa dubbachuuf umrii fayyaa. Gaafa inni Itoophiyaa jiru kan mana hakimaa dhaqee fayyaa dhabee gaaf takka. Hin turre amma. Amata kudha. Jaa. Ni torki wallahi billahi. ni torki jechita maal jette umrii kee jedhe. Umrii kiyyaan jedhee ani qaamaan na guddise malee ijoollee ani qaamaan na guddise malee obboleessa kiyya. Nama qaamaan guddise. Umrii jedhe ni torki jaabe. Gaafata 50 jeeka. Nama qaamaan guddise. Shuufi. Nama qaamaan guddise. Wala kabaju. Umrii tee. Waraan balkaa umrii yaa seemiyaan. Tola tokko amata 40 tokko amata 25. Ani obboleessa kiyya gafni nooma jedhe. Moo maal gura kiyya moo maal? Amma kudha torbessitu amma seenuu jira. Okay? Ummati dogolte gaafachuu nu dandeessa. Obboleessa kiyya illee kadeen gaddara qaba saaseetti dogolte gaafachuu dandeessa. Waraan balkaa baasitti hima. Ofaltuu dhiistu. Kana already. Anu hidhameen olle lubbiyya dhageettee ammaati. Kudha Waan biraa kan qortisiisa. Anu hidhameen olle dhagahiika. Shamara umrii 18 yoo liittuu kaluufnaa mootummaan nama hidha. Ani santu na kolfisiisaa jira. Malee umriin kee sanuu hin geenne 16 maal taateeti. Akkamitti rabbiin na baasee dhagahe. Maali?
Rabbiin na baase. Kamaani rabbi gwaati. Umrii 18 gad mootummaa Itoophiyaan dhoorgadu baratti dhiyaachuu fuudhuu. Deemichi deem wanti akkasiin jiru deem. Ati 16 amma. Kana jechaan asabi gamee hidhamee walii waggaa meeqa? Maaltu rakkoon? Daffare jedhama. Achi gadi daffare jedhama. Feeruma hin geenne jecha. Daffare jechuun akkam? Giddiidhaan jecha butee galee buttaa maali jinni jaan kaasan. Seeraan eega butee galee akkam eega butee galee. Erga butee galee kan bannee. Bunyi daati daa'im. Koka kula jaajetti. Warra namaa soitee dubbii midhaan fata. Warbuuti. Itti hojjetu dubbii namiidha. Jibdi wallahi. Kuda saddeet. Rabbitu na awwaate. Diddamii wayin taate. Lubbuyyeen hadha umurii waggaa 16 jetti. Ani already obboleessa fayyadabaltee gaafachuu dandeessa, okay? Ani soba hin beeku, waan dhugaan dubbadhu, okay? Jiruu xiyya keessatti akka soba hin beeku. Okkoo gaarii sobduu si beekaa baraan santu giraa nagalee bara. Amma sona sobdee jedhu waan sobdee hin beektu jedha. Amma akkamitti mee kana akkamitti? Dhuguma ta'a. Kana so bishaanii miti wama fedhaniin obaasan kuranii naa liqinfamattee yaaddaati mee? Laa jechuun amma namti hin jirtu? Laa waggaan 16 guddate lubbuyyee maal taate? Ni guddate moo ni xiqqaate? Ni guddate waggaan 12 maal? Ni guddate moo ni xiqqaate afaan Oromootitti? Ni guddate lubbuyyee maal taate? Waggaan 16 moo? Ati akkamii waggaa 16 taata? Ganaa bara. Ni guddate ati ijoo qabdaa? Ni guddate akka malee yoona gaafadhu mee ati gaafadhu waan kana adda baafattee dura. Wallahi naaman. Inni ati meeqa? Ati haga singeettu ani 20 wayi ati haga singeettu. Haga singeettu jechuun maal jechuudha? Warra itti deebitee gaafattee akiid shuur jedhanii tumaan 16 sin jedhani. Wallahi billahi tallahi dhugaa dubbachuuf ani warra keenyaaf. Dubbii dogongora. Ani kuttubsuudha warra keenyaaf ani kuttubsuudha sitti nima. Abbaan kiyya. Darbii galmee sitti ati. Abbaan kiyya beera lama fuudhe. Akkamitti umurii 10 gana gahaa akkamitti umurii 16 taataatti ganaadha. Ati barganaa bari. Maal jechuun ganaan tun akkamiidha? Abbaan kiyya beera lama fuudhe beera lamaan irraa ummaatii irraa 5 dalee mana oliitti irraa 7 dalee 12 jira bareedaa kiyyoo barbaadde obboleeyyan kiyya. Ani kuttubsuudha. Wallahi dhugaa shitti mani ani sadoo fi qananiin guddate gandetti. Ini qaamaan nu guddise malee ani ijoollee wallahi dhugaa barbaadde garuu abbaan farsi mucala maareen garuu san haati waa bareetti yennaa karaa kana dhufti ilaallu warraa jettee Oromoo. Nama tokko gadi fageenyaan nama qaamni guddisee fi nama umriin guddaa atuu ilaaltee kan inni beektu, okay? Wallahi dhugaa shitti. Waanuu kanaa jedhee bara umriin kee amma 16 sanuyyuu maal taate dubbiyee? Laa sanimmaa ergitiin hin beeka wallahi Itoophiyaan dhukkubee haasama dhagee naaf ummaan tiyyaa fi obboleessi kiyya daftoora beektaa? Dhahinee amma 16 jettee ummaan tiyya. Okay. Yoo moggaa kan bara kam? Hin turre. Baranuma. Miskiinan beektu. Yes, at least waggaa 16 naan liqimsamu kun. Abadan abidin. 35 hin taatu. Abadan. Hin geessu waggaa 16 geessu. 30 uummanni kun 28 fa'aa. Naan galle fatishaa kiyya naan galle yaanda ta'e. Ni guddattee amma 16 jechuun ni guddattee amma 16 jechuun guddattee jechuu feeteeti moo yaani amma 15 hin geenye yaada ijoo qabda immoo amma 15 hin geenye. Hin geenye hin geessu. Piraankiidha kun. Amma naa galeree akkan ta'e na baas. Inni haala kiyya keessatti takkaa sobeetillee hin beeku. Se jama nama qaamni guddisee. Amma kan godhani yoo gara doktoratti deebi'aa gaafadhaa. Hin geessu. Nama umriin guddatee fi nama qaamaan guddateef laashuu fi akkanatti qaama isaa guutuu jalaa kasi gubballaadha. Okay? Nama umriin guddatee fi nama qaamni guddise. Qabatamu lubbiyyeen anarratti moodii qabattee dheeyyaan ture. Moodiin akkamiifatti ani dhugaan sitti ani garuu naamani wallahi ani dhugaan himaa beektaa. Ani dubartii fi dhiiraan naamanaan wallahi ani gandattiis ani dhugaan dubbaddaa. Soba ana ayyuuti dhugaatti murte ayyuuti jaani waan isin beeksisutti murteessee qasira godhe irraa kafalaa ani gaddatti. Wallahi ani soban beeku. Ayyuuti abbaayiti yoo manta. An jaartii obboleeyyan kiyya fuudhan jechuun obboleessi kiyya jaartii. Waggaa meeqa baatee biyya?
waggaa meeqa baate? Maali? Waggaa meeqa baate biyya? Kono kan ofarra. Lagi waan isin jiru. Waggaa meeqa baate maatii bira? Eegaan beeku.